Shamarran keenya biyya Arabaa baay'een keessan bakka kanatti bakki isin nyaatamta yookiin shawadamtan karaa maatis haa ta'uu karaa namoota garaagaraa yeroo meeshaa bitattan akkasuma meeshaa hojjechiifattanii baay'een keessan in shawadamtu yoo yaashama harka fuune kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa kan kabajaa bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii annagaa kudha galanni waaqayyoof haa ta'u arragaa waa'ee barri laameeraa akkasuma barri mukaa isiniif qabadhee dhufeen jira gatii isaa waliin jechuudha. Egaa wanni isin beekuu qabdan akka gorsaatti akka shamarree biyya Arabaa tokkotti kan inni isin gorsu oo jiraatu sirriitti viidiyoo kana viidiyoo barnootaaf ta'u yookiin gorsaaf ta'u baay'een keessan hin dhaggeeffattan. Viidiyoo taphaa viidiyoo wantoota garaagaraa sirriitti hin dhaggeeffattu garuu viidiyoo gorsaa hin dhaggeeffattan garuu kan isin fayyadu shamarran biyya Arabaa parsantii 100 keessaa 99 kan isin fayyadu viidiyoo gorsa yookiin waan akkanaati jechuudha. Innis egaa yeroo baay'ee warri biyya keessa jirani jechuudha meeshaa akkanaa na hojjechiisaa jettanii yeroo isin hajajjanii gatii biyya keessan jirre gatii qaxxalanii yookiin baay'ee dabalanii isinitti himu. Kun immoo ni tokkoffaa isinii ofirratti xiyyeeffachuu qabdu yeroo baay'ee viidiyoo koo keessatti isiniin nan jedha shamarran biyya Arabaa kamuyyuu maa hin taane dursa ofii keessanii laadha. Erga ofii keessanii jabaattanii ofii keessanii of dandeessanii abbaa kamuu nama kamuyyuu gargaaruun hin danda'amu. Kana gaafan isiniin jedhu dhugaa dubbachuudhaa fi shamarran biyya Arabaa parsantii 100 keessaa parsantii 25 jechuudha. Parsantii 25tu hojjetee milkaa'ee Itoophiyaa keessa jiraachaa jira jechuudha. Parsantii 25 innuyyuu yoo guddateedha. Kanaaf egaa ijoollee keenya axxii ta'aa ofirratti xiyyeeffadhaa ofii dura namaaf godhaa isiniin jedha. Egaa waa'ee barriitti immoo yoon isinii deebi'ee haasaa isinitti dheeresse haasa sootaane kun gorsa kooti. Waa'ee barriitti yoo isinii deebi'e barri laameeraa gatiin isaa kan yeroo ammaa barri 2 fi maskootii 3 gatii isaa isinitti himaa. Barri Fireenchi doorii isa guddaa jechuudha. Viidiyoo kiyya keessatti yoo argitan kan akka kiyyaa jechuudha. Barri guddaa fi barri kan ittiin ol seenanii akkasumallee maskootii 3 dabalatee 95,000 gatiin isaa yeroo ammaa kana jechuudha. Yeroo ammaa kana kanaan hojjetamaa jira. Sibiilli isaa barri yeroo hojjechiistanii sibiila tokkoffaa jira, sibiila lammaffaa jira, sibiila sadaffaa jira jechuudha. Kanaafi wanna mana keessanii fakkeenyaaf fi dadhabdaniiti biyya namaa biyya ormaatti gubattaniiti waan ta'eef yeroo meeshaa hojjechiifattan yookiin barri hojjechiifattan meeshaa bitattanii waanuma xiraatii qabu bitadhaan isiniin jedha. Kunillee gorsa kooti. Egaa akkaataa nama isinitti himeen jechuudha. Nama kan barri Fireenchi doorii tokkoo fi barri ittiin ol seenan tokkoo fi kan maskootii 3 isinitti himee jechuudha gatii ammaa. Kan keessan immoo meeqa akka ta'e tilmaamtanii irra ga'uun hin dandeessu. Kanaaf egaa kana fakkaataa barri mukaa fakkeenya barri mukaa keessatti kan barbaachisu alaan osoo hin ta'ini kilaasii keessatti yoo manni keessan qabaate barri mukaa barbaachisa. Kanaaf egaa barri mukaas ta'ee barri laameeras kan biratarraa hojjetamu waanuma xiratii qabu sibiila tokkoffaarraa hojjechiifattan baay'ee tokko bareeda. Sibiila sadaffaarraa hojjetattanii sibiilli suni caccafallaqamee booda barri keessan sana irraa baastanii jijjiiruu hin dhaqinaate ammuma waan seera waan bareeda waan kwaalitii qabu hojjechiifadhaan isiniin jedha. Meeshaa mana keessas immoo taananii meeshaa mukaa jechuudha. Wanta mana keessanitti itti fayyadamtan waan ta'eef meeshaa 10 meeshaa hin taane walitti haruurra meeshaa 2 meeshaa 3 waan bareeda waan kwaalitii qabu bitadhaan isiniin jedha. Egaa ijoolleen baay'een kana qofa osoo hin ta'ini meeshaa mana keessaa biradistii waan ta'e saanii nagaafattanii turtanii kan biyya alaa hin jiraattanii viidiyoo yeroo darbee keessatti hojjedhe kan biyya alaas kan biyya keessaas hin jira wanti dhabame hin jiru. Ajajachuu yoo barbaadan karaa waasaapii nu dubbistanii waan akamuyyuu ajajachuu yoo barbaadan meeshaa mukaas wantoota akka barri kanas meeshaa mana keessas ajajachuu barbaadan nu dubbisaan isiniin jedha. Hordoftoota keenya baay'ee isin jaalannaa baay'ee isin kabajnaa. Baay'ee.